አባቴ ሀቢቢ ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታምነ maaltu jira jaarsa maaliitu jira sheekni kun hariiroo maalii qaba dudduuba isaatiin maaltu jira eenyu baala gaaraansa hordofamuu qabu itti ilaalamuu qabu jedheetii yaada ulfaadha galatooma ulfaadha rabbi sirraa jaalatu aggaammiin isaan irra godhame aggaammii islaama irratti godhame aggaammii gartee diinii islaamaa irratti godhame maaliif saluuji ramadaana kana keessa namni mee mallaqa isaanii naggeessuuf baasu san maal sadaqanneen nama akkami namnummaan akkanaa kun wanni si dhibu tokko kana wallaahi rabbiin illee simbira jira sabni keessan illee simbira jira guutuun ummata islaamaa isin wajjin dhaabbanna waa takka illee rakkoo qabu ka duratti jennellee ammoo mana illee ka jenne nuti zii godhateenyaan jenne malee isin hin gaafan ummanni kun dhugaa walitti hin wayyaa ummanni keenya muka walitti reebeetiin waan sanillee dhima goona yoo rabbi biraa taate inshallah warri amma gartee gurra keessan buute bakka jirtanitti bakka jettanitti guruppii hunda keessatti wal mari'anneet waan kana akka goonu nu taasisa fama wajjiniin sheeka kana achirraa buqqisuu barbaadaniiti barana rabbiitiin na baasee na mul'ise malee bara garte namni seenaa sahaabaa qaraasisaa bahee masgiida hamzaa keessa hin beeku namni nan beeku akka darasummaa galee darasoota qaraasisa barandaa jala galee barandaa jala taa'e simintoorra taa'e osoo nyaata waareen argatin lafti narraa fagu wallaahi rabbi argaa namni hin beeka magaalaa ruubii warra hamza qara'u gaafadha warra hamza salaatu gaafadha barandaa taa'e barri cufama masgiidni cufama barandaa taa'e darasaa qaraasisa isinii galee ani barana ammootiin hin baratarte موبايل قبل تري موبايل صادق المادي وهي ترابا سينا صحابة أمني مرتي شكفتها تري أمة ولنا قبا شهادة من جدي إمام مسجد همزاتي درجة يو ربي كده بسطاتي مي سينا صحابة كرايسة جدي أكسي سينا صحابة كرايسة أكين نمني موبايل اللي أدبي إسنتي ملت الدنيا ملت دورانني دراسة ما كرايسة دراسة كيس أول كرا إيه دي أجنا مسؤولي دراسة برنداتا إيه كراسي سنمني بيجا نمني نم أجمعنا لالي مسجد أرسل حاجة إقامة مولو أكيدا مادة كم مادة نتي ترامرتو كم مادة كريو تايجاتو دي يوم مادة كم ترى بقى لايجي أجايبا كيس دينا نتي تولي وانيا تبغى مالين جدو فيديو ما يسيني مولي سامنا كذا وهي مسجد هم زاجلت كيس سجلت مسجد فيديو سن صور جتني والله لينا جايبتا منا كذا سن نمر كبلا نم أبوتني بكما بيروما دايلة وانا كنا كبلا جدين كبلا جدان نم بيكون كسيتين كبلا إسمي قالي نياتا تكام نرى قدي بقى تمني آياتي يا نرى قدي بقى تينيان نتكان تكا والله إنشاء شايبتي تقول تجرا أفتري نساء نبي رانيا تنانجل kursi illee namni nyaatu naan jedha nyaadhee akkasitti yoo isa dhabee shaabeetii qacufe deebee qullaa kiyya karaasisa takkaa namatti hin himne takkaa ramadaana bara tartee magriba lafti narraa gadi fagaata hamsaan eenyuman nan gala jedhaa ture eenyuman na lulluqachiisa jedhaa ture nama wayii saahiba qaba baajaajii qaba isatu ol baasee na lulluqachiisaa ture isinii galee kana takka namatti hin himne rabbumatti jazaa dabarsee darasaa sana waliin laayidii keessa oolee kitaaba karaasisee ummata illee fayyada jedhee ture isinii galee daballee hin qabnu yosoo gaggale ummaan keessa mucaa mubaarak safara dosaa jedhamu tokko mana viidiyoo kiyya waraabee haala kiyyallee argee imimmaan boo'e wallaahi imimmaan boo'e akkanumatti jiraatanii jalli akkanumatti deemanii rabbii isii kadhatanii keessaa ba'anii jedhe amma wayita ammoo jaartii fuudheetiniin jedhe alhamdulillah yaa rabbil aalamiin mubaarakiin yoo sana wal argee sila ammoo viidiyoo sannan mul'isee subhaanallah rabbii kana nima kadhan namni tokko wajjiin fidee ammallee kinnoo akkana jechuun an takkaa yoo rabbii kiyya kadhadhe malee homa takka namatti illee na jabu wallaahi homa takkaa jaa namaallee homa maaliif qalbiin durummaa nu qabdi kitaabni kennallee akkas hin jedhu hadiisni illee akkas hin jedhu hadiisa akkasumatti hima kitaaba akkasumatti hima malee takka wallaahi quufa qabna qabeenyas ni qabna wallaahi ummaan tiyya na haa jiraattu isaantu qabeenya qabeenuun eegi akka abbaa kiyya wayta san nurraa ajjeesaniif sila yatiimummatti nu hambisaniif sila horiin kennadhu jette ummaan tiyya horiin kennadhu horiin ilmi kiyya horiin tiisu naa baratu jette sii galee nama dhagaama baay'ee nama dhagaama garuu yaa ijoollee muslimaa warra zalartan argitanii namni garii sheeri maanillee gargaari mee waan biraallee yoo hin qabaanne
waan kana jala murree mataa yini adeemu yaa buleeyaki waan tokko dubbanne waan dubbiil madira sheer nu godha ijoollee islam Mahmud assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud nagaa jirtani dhagaa jirre badda wannan jechuu barbaadu akka oromootti wannan dhaabachuu barbaadu dhageettanii social media kana gubbaa himaa agarranne dhiiroo waliin sobinnu yoo mana hin binna ka jennu taate kutaan 11 ilmaan oromoo dhugumaan sheeyni kun garaa isin nyaatee quuquma oromoo yoo qabaattan waliin sobnu oromoo rakkoo isin qabdu waa hin goone jettee wanni isin gootu jirtu waliin sobinnu dhugumaan irratti hojjannee akkuma nuhoo goobanaa mana bitaniifsan arra dhugaa rabbi dubbachuudhaaf sheeyni kuni diinaa islaamaa mana hundaa qeeroo fi qarree seenee himaa jiran namni isaan waanyuu haasidumarraa kaka'e ajjeechaa irratti murteessanii osoo gurbaan sun nama dhugumaan isaanirraa rifatu ta'ini sila akka nama du'eetti dhugaa walitti himnaa dhagaa tamaraa dhugaa dubban taargitee qawwee fi waan isaanii sanarratti dhiisaa homaa rakkoon hin jiru Sheekh Baale Roobe keessaan dubbisa dura takkaalee dubbiseen beeku hin dubbisamma haa ta'uu garuu waliin sobinnu dhugaa walitti himnaa waan tokko hin goona yoo jettan godha Oromoo godha agarsiisa afaaniin hin goona jettanii as gubbaratti baatanii Yaasin jaartii haji kamaan hin ta'ina taan isinii dhaamu tana Yaasin mataa yaada kee kanarra waa takka dubbachuu barbaada waa takka dubbadha akka dhiiraa dubbanna bakka dhiiraa oollaa bakka irraan ooleen galgaleeffatan jedhanii koota ufirraa jammarraa koota kaa sa'aatii kanarra galatooma hawaasa keenya ani hedduu waan isin irraa dubbataa jirtan waa ishee karoo beeka'uun beekaa waan isaallee hin beeku yeroo tokko tokko yaalii adda addaatu jira jechuutu dhagahama gama gargaarsaatiin ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatamaa ishee karoo obboleessa keenya hangafa keenya kabaja guddaatu isaaf mala kanuma dabalatee amma ta'a oollaan cidhan ta'u jedhanii waanuma dhufne irratti kallattiin itti baanee dubbannu sheeka keenya kanaaf waan gochuu qabnu asirraa jalqabnee garee hidhamuraa jalqabnee gruppii wayii keessa jirattee mee Hussein ergadhu Daawud ergadhu Mena dhaggeeffadhu Mahmud koo amma yoo kan asirratti sheeka keenya gargaaruudhaaf kan kaatan taate ammarraa jalqabee anarraa asirraa jalqabee ammumaan jalqabnee hojiitti seennaa ani sheeka Roobeetiif mana ijaaruudha sheeka Roobeetiif geejjiba bituudha jennaan ambiraayina nafuu isa cinaan dhaabbadhaa ammumarraa jalqabee qarshii Itoophiyaa 10,000 an sheeka Roobeetiif nan buusa akkaawuntii isaallee nu maxxanitu garee nu ijaara kana yaadni kee akkana akkaawuntii ma isaanii irratti haa ani ammaafin bu'a asirrattillee dubbachuun barbaannee uummata keenya namni waa hedduu caqabata namni hin geenne amantii biraallee ni caqabata kan asumarrattuu hin haasa'ina isa maaliifu namni diinii kuni diiniin bareeda namni ammoo waa hedduu sharafa amma mucayyoon hin bootti ilaal osoo dhaga'uu dhageessisuun barbaanne asirratti dhageetti amma afaan hin baya obsaa ta'a qo'amee abachaa waa tokko murteessinaa obsaa ta'a sheeka kun hin bayni obsaa qo'aa ta'a Daawud gruppii wayii keessa jirattee maal jette Daawud mee banadhu السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. barreeffama walla harkaadhaa gurup suutaan jedhamu qaba kan jedhudha. waan akkasiiti sheeka Roobe rakkoon isaanirra geette rakkoo ta'e nama biyyaatti waan kana ta'eef rakkoo akkuma jalqaba jettarra akkuma Bahamur jalqaba jedhe rakkoo muslima hundaati. Waa hundaafuu caaltuun ilmoo namaa waa hundumaan nama muudataa haa ta'u hamtuu rabbi oolchee jira baga rabbiin oolchee guruppi jira guruppi isaan birrii
Miyuutii irra jirta miyuutii banadhu. Neetworkii isaa baase. Dabara garee sanarratti adeemsa keenya ittuma fufnaa mee maaltu sarara ga'e maaltu isa mudate ishee qaruu beeku gara biduu gochuufaan amma akkas jechuu keessan akkuma amma isinitti isiniin alatti wanni hin dhaga'ellee wanni hin beekallee hin jiru maaltu isa mudatee jettan. Wanni dubbatee irraa ba'e mee daqiiqaa takkanaa kennaati dubbadhu gaafii ta'e gaafatu baaba. Ayyee obboleessa keenya ibsa mee akkuma kanatti waan isa mudate isin himaati akkatti isa gargaaruu fi waan nuti isa cinaa dhaabbachuu dandeenyu haala nu mijeessa asumatti asii baatanii booda adda baanee kaanee bakka itti wal arginu hin qabnu asumarratti guyyaa beellamallee nu godhaati bakka nu godhaati gareellee nu ijaaraati akkaawuntiillee nu maxxansaati lubbuu isaatiifis jiruu isaatiifis waan hundumaafu rabbii keenya dawoo godhannee rabbii keenya fuuldura qabannee humna rabbii keenyaatiin sheeka keenya ni gargaarraa sheekni keenya yoo jiraate nuuf jiraataa yoo du'e nuuf du'a kanaaf sheeka keenya cinaa dhaabbachuu qabna kan jettanu garee jabeessaa nuidha oduu qofaa miti beellama yeroo dheeraa osoo hin taane beellama gabaabaa itti kennaati mana fuuloorii guddaa qabu keessatti waan kana baay'inaan irratti dubbannee waa'ee sheeka kanaa bakka tokko oolchuu qabna har'a wal geenye as dubbannee bor adda facaanee walitti nu qabuun fala dhugaa rabbii dubbachuu fi oromoon bakkuma tokkotti amma haasofnee gaafa adda baanee dagachuutu mala waan ta'eef obboleessa keenya ibsa atilleen waan kana irratti jabeessaati irratti nu hojjedhaati bakka gareen isaati garee gargaarsa sheeka roobeeti jettan hundatti lakkoofsa keenyallee keessaa walii arginaa fuuloo wal hagaafannu haala sanaan lakkoofsa keenyaan nu hidhaati waatsaappii garee waatsaappii ta'ullee achirratti gargaarsa goonaa fi ammaaf immoo mee waan isa mudate rabbiif jedhaa naa ibsaanillee quban qabu dhugaa rabbii. Bariso enno Mahmud ibsiif mee anillee miidiyaa marratti argee bilbila na jalaan kaafne keessaan baay'eetti bilbilaa ture. Namni duulee quban qabu namni isaan jaalataa namni duulee quban qabu yoo afaanuma isaaniitiin mee xiqqoo irraa dubbatanii. Wanna kana sila mee ibsa godhaa shee Abdulatif sheeka mee maaltu isin mudatee jedha namni haa share nu godha ulamaa'ii share nu viidiyoon kiyyalle ila viidiyoon kiyyalle achuma jira baay'ee mataan na dhukkubaa jira beetaan hin danda'ulleedha mee moobaala saniif siniif moobaala keef siniif moobaala keef siniif amma buleewwan keenya waan ni jiru maal isinif fakkaate namni yoo mataa millee irra deddeebi'ee haasa'e yaada isallee yaadni qabatee jira argu jirtanii waan biraa manni kino mana salaata ila aicha kasa salaata subiidha anumatu ay keessaa deema manni kiraa anuma bicha ay keessaa baya mana salaata warri ijoollee akkasitti wanni hin jedhu kino asii baya zamoona kana torbaan ay bira dhadhaabataa beetaa namni ay bira dhadhaabataa waa goggatee dhaabataa barrii banee wayta jedhu safara kana dhadhaabatan shakkee bara caamaa way guuruuf ta'uu jedhee ol deemee mucayyoo muriichuufi jedheet eeganaatiin deebi'a halkan kalee ila bakka kana dhaabata kino laala ay jala qorqorroo tana jala ay bira dhaabata safarri kun dukkana mabraatiin hin jiru akkanuma deemee ila kino deemaa dhufe moobaayilli illee mana jirti moobaayilli kiyya mana jirti quraana xiqqoo takka bichaa harkaa qaba siigalee bakka kana gahe ila tuulaa wayiitu jiraas tuulaa wayiitu ay jira ashawaa wayiitu jira as bira dhaabbadhu naan jedhe hagan an dubbii kijibaan jaaladhu wama inni naan jedhe dhaabbadhu naan jedhe hin dhaabbatte السلام عليكم نانجد وعليكم السلام ورحمة الله نانجدين شيكا كسا سقليتي أي دابدا نانجد مال تاتني جدين نمتو غري ويتو سنين نأجي شيكا سن أجي سنانجد حركتو نديدي نهولتي يوركي نهلتي نانجد لكن وقال ما نانجد نهولتي نانجري انت من نانجد نتي مودد أبو بركاتي ألفات أتمان ألفات جدي سلاي إيو في اللي وجدو بالتاسني ويقو انغان نفودا جدا ima haasofsiise bakka ima haasofsiise tuma takka hin dubbanne nam takka karaan jiru osoo nazaanamin bayyan nam takka karaan jiru kinoo asiin deemu kinoo bilookii tanaan achi qajeelee tareet an osoo qaamni kiyya na shuu kanaahu gara masgiidaa tare osoo na shuu kanaahu homaan dubbanne salaatee rabbii kiyya garadhee warratti illee hin himne eeganaa moobaala kiyya ol fuudhee chaarjii irraa mana
mucaa Harargee tokko faamii jedhanii daawwaa godhee namni baay'ee mas'alaa nagaafatee kokkolfaatumaan oolee akka jaartiin nan dhageenye eegana ammoo guyyaa maddaawlaa buu keessa addatti bahee Hamza Sheikh Jaabir fa'a waan akkanaan naqunname jedhee aaree deebi'ee osoo FB irratti zamoona seenaa nabii osoo sa'aatiin hin gahin dubbadhe billaan inni harka qaqqabate subhaanallah baangaa gaya bakka hin shuukanaa baangaa si galee ani akka namaatiif silaa qabrii jira garuu rabbii kennatu keessa hin jirre hadiisni nabii dhuga yoo aaree jedhullee hadiisni nabii maal jedhabeeta wallaahi man aadaalii waliyyan faqad aazantuhu bilharbi jedhanii bar namni waliyyi kiyyaa namootiniin lole gana isaa ganama subii deemu riwaayaan subii jechuu jira riwaayaan ganama subii jechuu jira nama salaata ganama subii deemu namni dalga itti galee itti shiftoome laqad aazantuhu bilharbi lol ani sabeeysise anatu irraa deebisa rabbii jedhe wallaahi ani yaa rabbi alhamdulillahi rabbil aalamiin darasummaa keessatti yoo nawaa wayii qabaachuun oolu yaa rabbi sanuma naa dhageette rizqiin tiyyan dhumanne ammoo wallaahi rizqiin tiyyan dhumanne lubbuun nabi alayhi salaatu wassalaam lubbuun takkan baatu haga rizqii ofii fixattutti yaan nabi alayhi salaatu wassalaam silaa akka namaatiif biyyee jira akka rabbiitiifi malee nabi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti illee maal jedhan osoo ilmi namaa walitti qabameetini hasbunallah hagaan kenna rabbii wa ni'ma tole alwakiilu barkoon kenna rabbii kenna ta'u jedhe abbo فزادهم إساني دبل إيمان إساني دبل جج أكد جد مسوم إيمان إساني دبل أني صدق إبي يكي يا بيا أني صدق أمو مسجد هفا مسجد في نانجتا إشاء صلاة سبي صلاة والله لبون غافا بات غرو في جنونا إنغر وفي جنو سببان توكل لله أكسم الجرات سببان للنجم توكل جج الاعتماد على الله مع فعل الأسباب ربي رت إركتو سببات لغو ولينجات ربنا إيجا جاني كرا مكينة رجيسا مكينة نم أجيسا سببات أن نبين كنا ويتلولا دريا قرتن أني لولا جاني تنين سيفي ملين دين دريا اللي قرتني سيفي اللي قرتني أكسي ديما هذا هو السبب سبباني تانا باقي كران وقوة الحمد لله رب العالمين باقي أرجيني غري سري اللي وما نفلتو أما اللي نفلتو شيكارو بأما دمكي كبا تدراني دمكي كبا إن شاء الله لبون غافا جت مالين دوتو أمبرو سكن نورالين ديمو سبكي يابو كمران ديمو دوبتشو ران ديمو واي سبكي يالله سياسان سينوان إما سياسة تكنسين غرو دعائي سبكي يامغو نما ميدامي هنغو أمس كتابة نيكاراسيس بغا سبا ولي أرومو كيا ولي تبه بغا إسين أرك و إسين يو أرغونا الراغل أما متن نكوكو بيمي إسين يو أرغونا الراغل جيغنا تجير أرومون جيغنا قبتي بيكا قبتي هيو قبتي كتر اللي تر بيه جات lafeen nama kennaa kareen gaddaa maa dagatteeti dhiiga nama kennaa kareen gaddaa maa dagatteeti nama harki irraa murame maa dagatteeti nama morma bichaa karatti arge maa dagatteeti ayyoo teenna ka xiyyiitiin itti roobamu san maa dagatteeti namni maaliif ammootiin hin deeme beeyta yaa rabbi bilisummaa kana bilisummaa yoom argina jedhee akkasitti osoo beela'ee dheebotee bar agarraatiin seenaan isaanii irraa dubbatamu jeneraal Waaqoo guutuu maa jettaati Aadam Isaaddoo maa jettaati seenaan har'a qabritti sodaatame uummanni sun nu ansara matana bay anne oromon ansara tana la uwar bidurani ummata kenne san mu hade bisu beeshatu nu kessa fuudha wal tikkesin wal tufan ganda wal qon wal imbayn wal quine ufumma wal tokkomne osoo shigire takkan qabatin osoo ammotin billaa gaari manan qabatin namni kenna nu tokkomne ebalun bira masara jira je nambetu nu tokkomne ufi wal nyaan nu amba yom sodan gadee miti nuti ilmaan oromoodha yoo kun du'u kaanumatti itti dhalata akka jarri ajjeeftee abbaan nurraa abboo ajjeeftee yatiima nu hambiste wallahi silaan guddannu silaa ilmaan oromootaan guddattu silaa abboo si galee garuu rabbiin ammoo hin jedhu baay'ee zollomamne hin dagatin namni kenna ammoo sharaa jala garaa wallahi fooqii ijaaratte jarri hin beeytu ati kun garaas hin gubu sharaa jala garaa fooqii saayikilii oofaa namni kenna jarri ammootiin hin V8 qabeenyuma kenna irratti abbootiin kuni ammoo madaa hedduu qaba garuu madaa kana ammoo isinitti obsa yoo isin narraa gala wallahi narraa gala maaliif ana abbaa kiyya ammootiin hin qabrii akka bakka hin beenu gaara gadiit gindhiir jira naan jedhanii waasinqii gudiinfadhee deeme gaara gadii daddakii kan namni takka dhoysaadha sii galee sinqii gudiinfadhee torbaan tokko osoo bakka isaan beekin galee akkasitti yoo garuu baga rabbi isiniin na baase baga walagarre inshallah baga walagarre wallahi baga walagarre boyu yani boyu ma lulu ma fin bo wallahi lulu ma fin bo أبشر جزاكم الله خيرا
ما شاء الله يعني كيسني هذا بريد هذا ربي نسكبت dubbii namni tokko waan dubbii hanqachuu dubbattuun barbaachisu dubbii kana mee bakka itti nu godhiiti atummaan dura bu'ummaadhaan bakka itti nu godhiiti mataa nu hidhime akkam goona akki jedhu isin gabaabduma gabaabdu jechuun kiyya شيء ما تافي تاني ربين إنسان إيجا كما درا آيات ما درت كراي كرا من كان لله كان الله له تلمت رب ما إرادة بسه نما نمشت جران واتوقي سني ما دعوة دي ما جران دعوة وصوديمو